هشما إلمان ورمو سبون خير إلمان ورمو قطالي جولي ورمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة خوتا نجرة سجلي وان نجامل تيم فكاني سجلي نجامو يتشاجرني هنگا سجلي نجامو تو إسنين نجا هنگا سجلي نجامو إسنين نجا سجلي مف أدنى فباسا سجلي إن شاء الله سجلي دن فباسا يو سجلي نجامي غرس كنتا كنيا سينا hanga sagaleen dhagahamu isiniin eega sheer godhame yeroon diinaan lola namma yeroon gamtaan lola namma ol godhuutii falmadhume yaa oromoo biyyi teeti biyya yaa mani abookuno lagalaga yaa mani gara yaa mani abookuno muka yaa mani leeratus gabaabatus yaa abookuno ilmaa sagumaa yaa mani amma sagalee ni dhagaman fakkaata biyya teenya badhaatu oromiyaa mee namni na hordofaa jirtan nama shankofaa seene hangam tana jechuudha nama shantu seene khaseen illee bahaa jiranitti fakkaata sagantaan kun sagantaa bareedaadha sagantaa nama dura eegalanii miti sagantaa nama dura eegaluu ta'uu sagantaan kun sagantaa ajaa'ibaadha sagantaa seenaa jaala beekamaa inni maqaasa hinimu hanga namni heddummaatu hinimu hanga namni heddummaatu himu maqaa isaa isinii poost godheetiin jira maka isa post godhan jira mes kale nafni kanisa sagale nafni kanisa yo sagale ndagame gara saganta kenya senna share live goda share gura shema share gura saganta bare daram jaa hordofa ahmad namni jamu qabsawa oromo isa buura qabsoo bilisummaa oromoo tiiftee keessaa nam tokko jaallan qabsoo bilisummaa oromoo hundeessan kan akka jaarraa abbaa gadaatii fi ilmoo qabxofa wajjin turan keessaa jaalli kun nama tokko jaalli hordofaa ahmad jedhamuudhaan nama beekamu seenaa meesheer godha hanga ammaan tanaa nama na daawwachaa jirutu xiqqaadha tanaaf hin dubbanne seenaa jaallan seenaa mee Osodi ilmaan oromoo dhangalaaftu hanite hambiyarraa ari'a kan kanarraa hafe kumaatamaan osoo du'aan galaafattu yaa oromoo abbaa biyyaa gumaa isaanii baafannu malee injiree lafaa tanaas duguune dhabamsiifnu malee itti fufaaroo bayyuu falmii jabeessa yaa oromoo alaa dhufee biyyi nu bulchuun hin tolle akkanaan jechuu beeka waan hinaan jettu beekaa. Shama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa seenaa qabannee si yaadne jirra sagantaa seenaa wajjin ani barii bareen tootin sagantaa seenaa keenya irraa keessatti sagantaa seenaa keenya kan torban darbee keessatti gooticha qabsaawaa beekamaa maqaan isaa Jaal Ibsaa Dagaa jedhamuun beekamu isinii dabarsuun keenya ni yaadatama har'a ammoo seenaa goota beekamaa
qeerroo ganamaa Jaal Hordofaa Ahmad qabannee isin dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti turtii gaarii isiniin jenna. Egaa lakkoofsi seenaa irratti dhiyeessu deemnu kutaa 20 fi lakkoofsa 30 fi takkaffaa isin dhiyeessina. Seenaa Jaal Hordofaa Ahmad jedhamuun nama beekamu isin dhiyeessu deemna. Dhiyaadha. Egaa Jaal Hordofaan maqaa dhalootaa Siraaj Ahmad Ibrahim jedhamuun beekama. Maqaa Hordofaa Ahmad jedhamu kana qabsoo keessatti kan argate jechuudha. Hordofaa Ahmad maqaa dhaloota isaa Siraaj Ahmad Ibrahim jedhamuun beekama. Hordofaan kan dhalate godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa Gowgow bakka jedhamutti abbaa isaa Ahmad Ibrahimii fi haadha isaa Faatumaa Adam Abdullaa irraa bara 1950 takkatti dhalate. Jaalli kun maqaa Hordofaa Ahmad jedhamu cinattis maqaa Coollee Anniyyaa jedhamuun illee ni beekama. Jaalli kun maatii horsiisee bulaa irraa waan dhalateef horii tiksaa guddate. Kanaan boodas Quraan Islaamaa naannoo Haramaayaa fi Dirree Dawaatti barachaa ture. Cunqursaa fi roorroon Habashaan saba Oromoo irratti raawwatte hammaachuurraa kan ka'e barnoota isaa addaan kutee bara 1969 gara Somaaliyaa imaluudhaan magaalaa Maqdashoo keessatti sooressa jaarraa Abbaa Gadaa fi waahilan isaanii wajjin nama adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda fudhatan keessaa nama tokko ture. Jaal Hordofaa Ahmad kanaan booda leenjii waraanummaa fudhachuudhaan kumaandoo tahee Somaaliyaa keessatti kumaandummaadhaan eebbifame. Kanaan booda bara 1973tti yeroo Ilimoo Qilxuu biyya seene innis karaa Somaaliyaatiin nama 4 fudhatee waraana Ilimootti makame. Bara 1974 Carcattirroo keessatti dhukaasa jalqaba loltoota waraana mootummaa Haayile Sillaasee waliin godhameen loltoota diinaa kan Mulaatuu Taganyiin hoogganamu irraa nama hedduu galaafachuun injifannoo cululuqaa galmeessuun loltoota diinaa naasisan. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaa Mulaatuu Tagany kan jedhamu hoggaan kaasee seenaan Hordofaa Ahmad seenaa sooressa jaarraa Abbaa Gadaatii fi jaal Ilimoo Qilxuutii wajjin hedduu walitti hidhata waan qabuuf seenaa kana hoggaa isiniif dubbifnu jaalli kun isaan wajjin gaafa Mulaatuu Tagany midhaan boolla 8 harree 50 baasanii warri Mulaatuudhaan hoogganamu waraanni mootummaa Haayile Sillaasee jechuudha gara fuudhanii osoo deemuun jiranii uummanni qabsaa'onni akka jaal Ilimoo Qilxuufaan Mulaatuu Tagany irratti tarkaanfii fudhatanii waraana diinaa irraa ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Mulaatuunis achitti du'e. Kan waraana wayyaanee dhiifama waraana mootummaa Haayile Sillaasee hoogganu jechuudha. Achitti du'e. Achi keessatti waraana san irratti jaal Hordofaa Ahmad waraana gaafsan Ilimoo Qilxuufaa waliin jiran keessaa nama tokko. Waraanni naftanyaa kun haaloo bahuudhaaf humna dabalatee yeroo lammaffaa lola taasifameen waraanni Ilimoo akka malee miidhame. Goonni goota caalu leencii jabarbadaa jaal Ilimoonis guyyaan isaa geenyaan loluma kanarratti wareegame. Jaal Hordofaa Ahmadii fi jaal Ilimoo Qilxuu jaalleewwan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti amantummaa fi abdii guddaa walirraa qabaniif waan ta'eef Ilimoon yeroo dhabamee madaa'e galmee yookaanuu dookumentii isaa jaal Hordofaa Ahmad qabsiise. Lola xirroo kanarratti jaal Hordofaanis bakka 3 rasaasa diinaatiin rukutamee madaawe.
walumaa galatti waraanni elemoo qilxuutiin hoogganamu kun loluma kanaan kun wareegamee kan hafe gargar bittinnaa'uuf dirqaman. Jaal hordofaanis qawwee jaal elemoon irraa wareegame takkaa fi dookumentii elemoo qilxuu dabalatee hidhannoo isaa guutuu waliin ona bookee bakka 27 jedhamutti galuun qawwee lamaa fi dookumentii jaal elemoo qilxuu isa qabsiise awwaale. Innis kana booda gara fuulee bultii ijaaruutti seene. Bultii ijaaree jireenya isaa jiraachaa osoo jiruu waahilli elemoo qilxuu sooressi jaarraa abbaa gadaa kan bara 1970tti Somaaliyaatti erga hidhameen booda onkoloolessa 24 bara 1975tti hidhaa bahe. Sooressi jaarraa abbaa gadaa akkuma kana baruma kana keessa akkuma hidhaa baheen hayyoota Oromoo Haaji Bushraa fi Ahmad Haadii waliin wal qunnamanii aanaa Goloodaa bakka gaara Mayxinnoo jedhamutti manguddoo Oromoo nama 7 waliin marii taasisan. Erga manguddoota kanaan wal arganii marii dheertuu adeemsaniin booda murtee gurguddoo dabarsan. Murtoon sunis qabsoo hidhannoo gaggeessuu qabna kan jiru ture. Kana irrattis walii galanii gara tarkaanfii fudhachuutti imalan. Kanumaan wal qabatee qawwee lamaa fi dookumentii elemoo qilxuu tan jaal hordofaan jabeessisan baasanii sooressa jaarraa abbaa gadaatiif akka kennamtu murteessan. Teessumni sun walgahii guyyaa 15 ji'a sadaffaa bara 1975 kan eegalamte yoo ta'u baruma kana guyyaa 15 ji'a jahaffaa bara 1975 jechuudha waliigalteedhaan xumuratan. Hayyoota walgahii kanarratti hirmaatan maqaan isaanii akka armaan gadii kana ta'a. Tokko Ahmad Ibrahim Jalduu Araarsaa. 2 Ahmad Abdullah Shaanqee. 3 Muhammad Adam Abdullah. 4 Yaasiin Usmaan Cirriqoo. 5 Mahdi Said Ibrahim. 6 Ahmad Muhammad Ibrahim. 7 Kadir Ali Hildi. 8 Saadi Abdullah Halloo. 9 Adam Saidee. 10 Ibrahim Isa. 11 Ahmad Ibrahim Isa. 12 Muhammad Saidee. 13 Abdul Qadir Adam Ahmad. 14 Sheikh Ibrahim Abdullah. 15 Muhammad Sulaiman. 16 Muhammad Umar Qattisoo. 17 Muhammad Ibro Urunji. 18 Haji Muhammad Arab. 19 Sheikh Barkalle Abba Junda. 20 Rabi Goso. 21 Muhammad Umar Bule. 22 Sayyid Muhammad Aruf. 23 Tukke Hasan Baraso. 24 Muhammad Tukke Hasan. 25 Sheikh Ali Muhammad Said. 26 Sheikh Muhammad Arif. 27 Sheikh Mukhtar Bakhar. 28 Haji Muhammad Ibrahim. 29 Sheikh Muhammad Nur. 30 Sheikh Abdul Wadud Sayyid Amin Yokhanu Sheikh Telle Isa Qombi. 31 Jamal Abdul Karim. 32 Dr. Sufyani fi namoota hedduutu walgahii san irratti hirmaatee ture. Kana booda jaal hordofaa Ahmad dabballee dhaabaa tahee yeroo muraasaaf hojjechaa ture. Osuma kanaan jiru yeroo lammaffaaf qabsoo sooressa jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamutti bara 1989 makamuudhaan dirqama dhaabaa bahaa ture. Abbaa Seeyilis tahee lolchiisaa akka ture seenaan jaala kanaa ni addeessa. Osuma kanaan jiru hooggantoota dhaabaatiin waliin wal mari'atee namticha elemoo qilxuu ajjeesisan jiraachuu isaa waan hin beekuuf iddoo inni jirutti barbaadeen gumaa waahila koo elemoo qilxuu baasa je'ee
dhaabaan mari'ate. Dhaabnis nama 5 kumaandoo kennee fi geggeessan. Kana booda jaalli kun namticha Elemoo Qilxuu ajjeese san Harargee lixaa Galamsoo keessatti waahillan isaa waliin ajjeesan. Ergasii gammachuudhaan dhiichisaa deemanii carcartirroo bakkuma waahilli isaa Elemoo Qilxuu itti wareegametti bara 1996tti lola waraana IFLO fi adda bilisummaa Oromoo jirutti godhameen jaalli kun wareegame. Jaalli kun abbaa ilmaan 7 jechuunis abbaa dhiira 2 fi dubara 5 ture. Jaal Hordofaa Ahmad jannataan Rabbi haa qananiisu jennaan. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti kufa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo seenaan har'a qabannee isin dhiyaanne kana fakkaata. Torban seenaa gootawwan biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo keenya sheer godhaa bakka hundaan gayaa waliin gayaa seenaa bareedaa qabannee isiniif bahuuf jirra. Nu hordofaa isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan daqiiqaa takka lama isin eeyina. Egaa Faraan Kamaamad seenaa kana eessaa fida jettee gaaffii na gaafatteef deebiin kee kana fakkaata. Seenaan keenya maddi seenaa keenyaa qabsaa'ota Oromoo kan lubbuun jiran, maatii qabsaa'ota kan lubbuun jiran akkasumatti galmee seenaati. Namni seenaa yoo qorate bakka irraa hin finne hin qabu. Seenaan nuti isin barsiisaa jirru seenaa qabsaa'ota Oromoo kan seenaan dagatte jechuudha. Seenaa qabsaa'ota Oromoo kan seenaan dagatte kan qabsoon keessatti qooda guddaa fudhatan kan saba isaaniitiif jecha lubbuu isaanii tan jijjiirraa hin qabne dhaban warra akkasiiti warri seenaa isaanii dhiyeessaa jiru jechuudha. Saniifuu seenaan galmee seenaati kan irraa dhufte hayyoota qabsaa'ota lubbuun jiran sabboontota irra lubbuun jiran maatii qabsaa'ota kanneen irraa wareegaman irraa kan seenaan kun dhufu jechuudha. Saniifuu peejii keenya laayik godhuudhaan bakka adda addaatti illee sheer godhuudhaan hiriyoota keessatti affeeruudhaan viidiyoo keenya akka dhaggeeffatan barreeffamaa fi sagaleenis viidiyoonis kan isin dabarsin hundaa'u akka hordoftan asumaan kabajaan isin gaafannaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jenna. Addaa jiru bakka wayin si gaafadha jettee mee gaafadhu mee gaafin kee wayin si gaafadha jechaa jirta sin eega